Gara mana barumsaa tokko barsiiftuun haarawni takka dhufte bakka barsiiftuu takkaa buufamte tan sababa dhalaatiif mana barumsaa irraa isiin hafte. Barnoota ijoolleef ibsutti seente eegas gaafii gaafatte barattoota keessaa mucaa tokko barattoonni hundi mucaa sani qoflan. Barsiiftuun rifattee ajaa'ibni isii qabate qofla sababa tokkoon maleetti. Barsiiftuun hogguu gama isaanii millattu beete iccitii barattoonni qoflaniif waan gaafiin barataan isaan gowwaa ja'anii yaadanirra buuteefi. Yeroo barattoonni bahu barsiiftuun barataa san kophatti yaamtee walaloo keeyyata hanga takka waraqarratti barreessitee isaaf kennite. Akkana jetteen walaloo tana sammuu qabachuu qabda akka maqaa kee sammuutti beeytutti. Ammoo nam takkattiin himin jetteen. Guyyaa lammaffaa barsiistuu walaloo gabatee irratti barreessitee barattootaaf ibsite. San booda walaloo san heexee barattootaan jette namni isinirraa walaloo tana sammuu qabate harka isaa haa baasu. Barataan tokkolleen harka hin baafne barataa san malee harka isaa baase qaanfachaa san booda if booda deebi'e. Barsiiftuun isaan jette deebisi. Barataan deebise. Barsiiftuun hoggasuma faaruu irra dhangalaafte barattootas ajajje akka harka isaaf dhadhawan. Barattoonni hundi rifatanii ajaa'ibsiifatan. Haalli kun itti deddeebi'e bifa garagaraatiin torbaaniif. Barsiiftuunis deddeebite akkasuma harka tumuun ijoollee barattootaa oowwaanis itti fufe. Ilaalchi barattoonni barataa kanaaf qabanis jijjiiramuu eegale. Haalli isaatis gara irra caalutti jijjiiramuun itti fufe. Ofitti amantummaan isaatis dabale akka gowwaa hin ta'in if arge. Barsiiftuun isaa tan duraa sun itti isa mataa qaqqabachiiftu sanitti. Muuxannoo dabalatee shariikan isaatiinis dorgomuu eegale akkasuma isaan caaluullee. Ofitti amantummaan isaa akka hedduu yaalu akka dorgommii seenu akka ofirratti irkatu isa goote. Dhumarratti qormaanni faayinaalaa dhiyaate laffee eegasii barnoota hunda qabxii gaarii fidee dabre gara barnoota sadarkaa lammaffaatti. Ofitti amantummaa guddaa fi hamilee fagoodhaan. Yaaliin isaa itti fufe hanga qabxii yuunivarsiitii seenuun isa dandeessistu arkatutti akkasuma yuunivarsiitii isaatis injifannoon xumure. Hin dhaamne barnoota isaa itti fufee maastarsa argate amma doktoreet barachuuf deema. Seenaa isaa tan nama hawwattu tana fuula gaazexaa tokko irratti barreessee baase. Barsiiftuu tiyya tan walaloo jechuun maqaa isii moggaasee. Akka rabbiin irra caalaa sawaabaa isiif barreessu du'aa'ii godheefi. Daawwattoota keenya kabajamoo haasawa kiyya kana gallaali haasawa nam tokko hin dhageen yoo inni khasiif himu ta'e akka ati nama fashalaa kufaa taate yeroo hunda ofitti amani amantii tee rabbirra godhi waan niyyattu hunda ni argatta. Seenaa tana sheer godhaa maaliif nuti yeroo ammaa tana hawaasa hedduu dhiibbaa nurra godhu keessa jirra. Lubbuu teenya irratti akka malee. Mee mana barnootaa hangamtu ijoollee teenya ofitti amantummaa isaanii harkaa fuudhe sababaa jecha kufaatiin isaan darbatuutiif. Barataa meeqa dandeettii isaanii keessatti ajjeese. Ijoollee hangamtutti haadhaa fi abbaa isaaniitti haajama akka doktora yookaan injiinara yookaan barsiisaa tahaniif. Wallahi ijoolleen xiqquma akka ati hamilee isaanii eedduu barbaadan. Akka isaan hin dhiifne hojjettootaa fi nama biraa biratti illee wanni kun hedduu isaan cinqa. Daawwataa keenya kabajamaa viidiyoo tana sheer godhe haadhaa fi abbaa hunda biraan gahe akka eeggataniif waan barbaachisaa kana akkasuma namni viidiyoo tana daawwattan hundi chaanaala keenya akka YouTube gubbarratti Naif-Tube jettanii barreessitanii subscribe nuuf gootan isin gaafanna. Kun siif laafa nuuf garuu gatii qaba. Nutti hin doyinoomin. Jazaakum.